kabajamtoota daawwattoota kiyya baga nagayaan karaa mana damiinaa dhuftan haga arraan tanaa nu faana buutanii yaada adda addaa nuu kennitanii waan isinii taha waan isinii mala yaada gartee bakka nuti banaa qabnutti koomentiidhaan yaada adda addaa nuu kennuu keessaniif dhugaa rabbii hedduun isin galatoomfadha hedduun isin yaadadha. Mata duree irraa anuu odoon hin haasoyne hofla naffidu jira naamusaa fi naamusa dhaba qaceelloon na dhagayaa. Lamaan watan irraa isiniim addunyaan tanuma lamaaniin jiraatti gaafa wanni lamaan tun nuu galte nagayatti maaliif hin tane isiniin jaaseete namni naamusa qabu gizee hundaa'u if moohataa nama moohataa jiru moohataa fakkeenyaaf barataan tokko naamusa barataa qabaachuu qabu namni waraanaa tokko naamusa waraanaa haakimni haakima ta'uudhaaf yookaan ogeessa fayyaa ta'uudhaaf naamusa fayyaa qabaachuu qabu. Warra naamusa qabu sirriitti himuun barbaanne arra warra naamusa hin qabne ha jiruun naamusa barsiistu akkamitti jiruun naamusa nama barsiiste hogguu jettan waan ajaa'ibaatiin isin himu dhagayaa. Nama gadadamaa nama hagataa'iin dadhabsiiste ha warraa fi isin ajajamne ha barnoota as likkitti hin baramne nama bakka jechaan itti himuun wallaale nama gartee jechuun faallaa naamusaa jechuudha. Namoonni kana ammoo gaafa naamusa qabaatan addunyaa jijjiiran akkatti jijjiiran saneen isin hima mata duree gabaabduudha. Nama gartee mana keessatti dargaggeessa yookaan shamarree dubrummaarra geessee yookaan dargaggeessa dargaggummaarra gahee gaafa baratus rakkisaa gaafa eebbifamuus rakkisaa gadi godhachuu dide gaafa dhugaan dhufte jechuudha. Gaafa fuudhe yookaan gaafa heerumte hayi bargurbaan akkasitti ganda keenyaa nama rakkisu san fuudhee jira amma. Yaabo akkama miciyyoo san jiraachisa guja namni akka isaan naamusa qabu hin jiru. Kaduraan naamusa dhabee ganda hunda qub tokko dhaabee san gaafa dhugaan dhuftee keessaa dhuftee jaalalti isa qabdee bultis seene ka qoree qabu kanaatuutu nama gaddeebi'aa beeka. Ilmi namaa yeroo hunda waan moohamuun qabaachuu qaba. Naamusa moohamuun jechuudha. Feetan jaalala ja'aan, feetan sodaa ja'aan, feetan hiyyummaa ja'aan, feetan maallaqa ja'aan. Naamusa dhabuun yeroo hamma murtaa'ee jiraatte malee naamusa dhabdee akka gara dhabdee boojihamuu dhabdee gadi godhachuu dadhabdee duniyaa tanarratti haga dhumaa deemuu hin dandeessu. Yoo akkasi deemtu taate maraataa darsa facaase ta'uu qabda. Kamasmara namaarraa bahe ka fayyaa hin qabne gaafa dhugaan dhufte garuu ka naamusa hin qabu kun eeysan gahu ja'ameetu addunyaa tanarra guddatee bakka guddoo gahee warra naamusa qabu san caala. Maaliifin arraan tana mata duree kana fide irra hedduu ijoolleen teenya yookaan ijoolleen nuu gadi dhaloonni amma jiru kun kadantaan qabne jireenya abdii fuulduraa kana hin qabnu ja'a. Dhugaan seen obboleessa kiyya obboleettiiti ja'a. Dhugaan akkasii miti gaafa dhugaan dhufte namni naamusa ni oola. Garuu sa'a qaba. Sa'atti silaa naamusa harkachuu qabdan san bira kuttanii eega bira kutte booda yookaan heerumtee yookaan immoo fuutee yookaan immoo rakkattee biyyaa baateeti dirqitti odoon jaalanne naamusa horta. Mee obboleeyyan keessan ka biyya ormaa dhaqee ka asitti dhiiga isin dhaabu meeqa ka biyya namaa dhaqee gadi godhatee haadha abbaa yaadatee rabbii isaa yaadatee hiriyaa yaadatee yaaboo narraa baradhaa jedhu meeqa jira. Tanaafiin mata dureen kun arra mata duree dubraa dardara laaluu nama rakkatees nama qabaatees nama annaamusa hin qabu maal naagooti jiruun tunjuu. Kajiruun garuu gaqqabdee dhugaa barsiistu jechuudha. Aduun rabbi irraa bariitu tun gizee hundaa'uu naamusa nama barsiisti. Odoo ati gubachuun feene si gubdi. Odoo si roobuun feene duumessi dhufee ukkaamsee si quba hin qabne si huccuu uffatu hin qabne gubbaa si rooba. Iyyitee facaafattee wanni ati fiddu hin jiru. Tanaafuu yeroo hedduu odoo achi hin geenye odoo dirqiidhaan naamusa si hin garsiisne atummaan mataa keetii yeroo ta'e fudhadhu naamusa mataa keetii qabadhuuti yeroo gaarii qabadhu. Yoo akkas ta'uu baatte lafarra jiraachuu hin dandeenyu. An naamusa hin qabu, an dantaa hin qabu, maaltu na cinqe ta'uu baattus biyya tana dhiiseetiin deema. Dhiistee deemtee naamusa horte. Warra biyya dhiisee deeme meeqa ka naamusa horee jira. Yookaan ka bultii horatee, yookaan ka mana hojii seenee, yookaan immoo bakka silaa itti dalagu sanitti naamusni gadi qabee jechuudha. Tanaafuu odooniif yeroon isinitti hin dabarre qaceelloon na dhagayaa. Odoo yeroon isinitti hin dabarre yeroo teessan hin gubinaa. Koottaa naamusa qabaadhaa, baradhaa, jijjiirama waan siifis maatii teetiifis biyyaafillee ta'urratti xiyyeeffadhu. Ani hin danda'u, ani naan taatu wanni akkas jaan hin jirtu. Hogguu dhugaan dhufte, hadhooytuun dhufte gadi godhattee dalay daadeeroo odoo gartee anaaf ta'a, abaluuf ta'a, naan ta'u kanaan qaba sababa fitti himaan oolin. Sababni ati fitti himtu jireenya keenya jijjiiruu beeka. Wanni si jijjiiraa maal tarkaanfiidha. Tanaafuu arrarraa kaanee haa tarkaanfannu, haa hojjannu,
bakka rakkatanitti mana damiinaa dhuftanii yeroo hunda isin gargaaruuf isin bira dhaabbachuuf karaa isin garsiisu dhagaya ammas hogguu mana damiinaa dhuftan maallaqa hirra jechuu miti akka gartee walli isaa irratti akkasi facaasan sanitti nuti maallaqa hin facaasu. Dhugaan isinii himnu immoo akka isin maallaqa harkattan ammoo isin goone. Dhageessanii warri maqaa damiinaatiin ammoo deddeemtanii damiinaan maallaqa ergaa jettan sammuun teessanii isin dhukkubu. Baleeyyan kiyya warra maqaa keenyaan dallaallaturraa if eegaa isin jaalannaa isin kabajnaa umriinaa dheeradhaa yoo isin balleessine dhiifama nuu godhaa guyyaa gaarii orraa gaarii halkan gaarii nagayannaa jiraadhaa.